Harka fuune hordoftoota keenya kun qaacceessa miidiyaati. Qophii qaacceessa miidiyaa guyyaa irraan tanaa isin biraan gahaa akka jiru waayillan kiyya Boruu Mashiidhaa Girmaa Guddisaatii fi An'uudii Muusaati. Gama ogummaa kaameraatiin ammoo Lammii Salamoonii fi Barnaabaas Hambisaa wajjin ta'uudhaan kallattumaan gama qaacceessa miidiyaa guyyaa irraan tanaatti yeroo dabarru ammoo Boruu Mashiidhaa qaacceessa miidiyaa guyyaa irraan tanaatiin maal daawwattoota keenya dhiyeessine. Imala muummichi ministeera dhimma hariiroo Itoophiyaa fi Keeniyaa akkanumaan lammoo biyya ollaa Keeniyaa Tanzaaniyaatti godhan irratti gabaasaalee miidiyaalee maan jedhanii kaayoon imala kanas maan ture miidiyaaleen maan irraa dubbataa jiran maantu eeggama jedhu qaban. Girmaa Guddisaa bira waan jiru ilaallee walitti deebina. Ayyee galatooma irratti immoo injifannoo Adwaa wajjin wal qabatee wantoota Adwaa wajjin wal qabatee wantoota raawwataman kan kaasuudha itti dabalataanis immoo yeroo ammaa kana keessatti Itoophiyaa keessatti kan hammaataa jiru waa'ee dhimma balaa tiraafikaa gadi fageenyaan irratti kan haasa'u ta'a. Egaan hordoftoota keenya kallattumaan imala muummichi ministeeraa gama Naayiroobii Keeniyaatti taasisanii turanitti yeroo dabarru muummichi ministeeraa guyyootaan dura gama Keeniyaa Naayiroobiitti imala taasisaniitu turani. Imala isaanii kanaanis ammoo kallattiidhaan pirezidaantii Keeniyaadha William Samoei Ruutoodhaan wal arguudhaan dhimmoota garaagaraa irratti waliin haasa'aniiti jiru. Itoophiyaadhaa fi Keeniyaan biyyoota hariiroo dippiloomaasii, hariiroo siyaasaa, dinagdee akkasumas aadaa fi afaanii waltumsa gama waraanaa dabalatee biyyoota yeroo dheeraadhaaf qabaachaa turanii gama daangaa bal'aa wajjin qooddachuutiinis gaanfa Afrikaa keessatti biyyoonni Itoophiyaadhaa fi Keeniyaa gaan muraasa yookaan hin jiran jechuun ni danda'ama. Kanas haa ta'u sangaa muummichi ministeeraa yeroo Naayiroobii Keeniyaa ga'utti simannaan ho'aan taasifamee fi tureeti jira. Guyyaa lammaffaa isaa yookaan ammoo guyyaa sadaffaa irratti natti fakkaata muummichi ministeeraa Keeniyaa gaanii Pirezidaantiin Soomaaliyaadha Hassan Sheikh Mohamud gama Naayiroobiittis imalanii turanii muummichi ministeera Abiy Ahmed ammoo turtii Keeniyaatti guyyootaaf taasisan xumuruudhaanis gama Taanzaaniyaadha Daarussalaamitti achumarraa kallattiin deemaniiti jiru. William Samoei Ruutoodhaa wajjin dhimmoota garaagaraa torbarratti manni marii ministeerota jooyintii eventii qabataniitu turanii jooyintii sanarrattis ammoo walgahii mana marii ministeerota waloodhaa sanarrattis ammoo sanadoota garaagaraa torba walii mallatteessanii turan jechuudha. Sananni walii mallatteessan kun ammoo dhimma nageenyaaf tasgabbii naannawa biyyoota lameeniitis ni dabalata jechuudha. Ijoon muummichi ministeeraa gama Keeniyaa Naayiroobiitti itti imalan maal ture sanirraa ammoo waliigaltee maalirra fagaanii turan muummichi ministeeraatii fi pirezidaantiin Keeniyaadha William Samoei Ruutoon kaja'u bal'inaan kalaallu ta'a. Kallattumaan gara waayila kiyyattiin isin dabarsa jechuudha. Ayyee ulfaadhu udii muummichi ministeeraa guyyoota lamaaf daawwannaa hojii ifa ta'ee fi yennaa Keeniyaa galanitti miidiyaaleen hedduun imala kanarratti fookas godhanii gabaasaa turanii yeroo muummichi ministeeraa gatarisitti imalanii haasaa godhanitti garuu Itoophiyaan Jaanuwarii waliigaltee Somaalilaand waliin karaa handaara galaanaatti argatturra mallatteessuu hordofee guyyootuma muummichi ministeeraa as imaluuf deeman kanatti Somaaliyaan waliigalteen sun sirrii akka hin taane yeroo garaagaraatti ibsaa akka turtee fi yaa'ii gamtaa Afrikaallee adda kutanii pirezidaantiin Somaaliyaadha Sheikh Hassan Sheikh Mohamud achi imaluun isaanii ni beekama. Kutanii adda baamanii turan akka ni beekama. Yeruma kanatti immoo haasaa godhanii turan yeroo isarsi waliin haasaa godhan irratti Itoophiyaan waliigaltee Somalilaand biyya qaama kiyyaa waliin goote kana waliin kan itti fuuftu yoo ta'e Somalilaan of ittisuudhaaf qophiidha. As qabii achi qabiin hin jirtu wanni furmaati jiru of ittisuudhaaf qophaa'uudha akka jedhu dubbatanii turani. Dubbiin tun haasawaa hanga waliigalteen kun mallattaa'e hariiroo gaafa Afrikaatti turan keessa waggoota 20 asitti isa jabaa jechuun ni danda'ama jechuudha. Egaa waraana Eertiraa waliin Itoophiyaan geggeessitee kaateen duubatti naannoo kanatti haasawaa fuula hammaataa hoggansarraa sadarkaa hoggansaatti gadi baamee miidiyaadhaan dubbatame jechuun ni danda'ama. Muummichi ministeeraa fi pirezidaantiin Keeniyaa Samoei Ruutoon yennaa wal dhagganitti immoo bifa fuula ho'aa yookiin fuula gammachuu qabuun wal simachuu fi akkanumaan lammoo simannaan muummicha ministeeraatiif naannoo isaanii godhames ila siyaasaatiin yeroo ilaalamutti hariiroo gaafa Afrikaa irratti jarri lamaan waan guddaa irratti dubbachuu akka danda'an tilmaamuun ni danda'ama. Jarri lamaan yeroo waliin dhagganitti wanni isaan irratti dubbatan ijoon dhimma diinagdee fi dhimma nageenyaati.
tasgabbii irratti waliin seeraan dubbatanii jiranii achi immoo yeroo affeerraa laaqanaa godhamutti muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed haasaa godhan keessatti Afrikaa siyaasaan qofa osoo hin taane diinagdeen illee bilisa baasuuf hariiroon nuti ama waliin mallatteessinu kun yookiin walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Keeniyaan qaban murteessaadha ka jedhan. Saamii Ruutoo fi Dr. Abiy Ahmed akkanuma lammoo pirezidaantiin Tanzaaniyaa muummichi ministeera Keeniyaa qofatti namni gara Tanzaaniyaatti imalanii jiranii yennaa wal dhagganitti kun isaan jalqabaati. Eega jarri lamaanuu filamaniin asitti ifatti daawwannaa jalqabaa muummichi ministeera gara Keeniyaatti godheef akkanuma lammoo gara ollaa biyya Keeniyaan biyya ollaa Itoophiyaati. Asiin immoo biyya baha Afrikaa taatullee Keeniyaaf hariiroo cimaa waliin qabdu yookiin biyya ollaa wal jala kan jiran Tanzaaniyaadha. Warri jalri sadiinuu amma hoggansatti kan dhufan reef warra digdamootaati jechuun ni danda'ama. Muummichi ministeera Fedii Dr. Abiy Ahmed bara 2018 haa dhufan malee waggaa lamaan isaan haa dursuu malee erga pirezidaantiin biyyattii boqotaniin duuba Saamii Suluunis gara aangoo ka dhufan as dhiyoodha warra hoggansa 20 muummichi ministeera isaan lamaanuu hin dursa jarri lamaanuu sadan isaaniiyyuu immoo biyyoota murteessoodha. Biyyoota hariiroo wal fakkaataa haala jireenya uummata wal fakkaataa qabanii achi immoo rakkina wal fakkaataa keessa jiru. Ispeeshaalii Itoophiyaa fi Keeniyaan rakkoowwan diinagdee wal fakkaataa keessa jiran. Jarri biyyoonni lamaanuu biyyoota yeroo ammaa kana qaala'insi jiru sadarkaa olaanaan jedhamu keessummeessaa jiranidha. Keeniyaa keessatti akkuma Itoophiyaa keessatti galgala ganam namoonni waa'ee qaala'insi jiru dubbatu Keeniyaa keessattis akkasuma. Lammiileen Keeniyaa sadarkaa gadi ba'anii waan itti nyaatan waan akka mooqaa waan akka disitii meeshaalee sagalee ittiin tolfamu qabatanii iyyanii gadi ba'anii mormii dhageessanii qaala'insi jiru mataarra nu bahee sadarkaa jedhu ragaanii jiran. Shilingiin Keeniyaa dandeettiin bituunsi gadi dhimuutti argama. Kan Itoophiyaan dachaadhaan akkasuma gadi bu'uutti argama. Jaralachuu rakkina maallaqaa sharaf alaa qabu jechuudha. Dabalataan immoo rakkoo nageenyaa wal fakkaatas kan walitti dhiyaatu qabu jechuudha. Warri lachuu rakkoo nageenyaas qabu rakkoo diinagdees wal fakkaataa qabu. Hariiroon isaan amma dhufanii lamaaniin uuman kun ammoo daawwannaan isaan yeroo jalqabaatiif godhan kun immoo rakkinaalee kanarratti yoo mari'atan wanni wal nyaata diinagdeen wal nyaata nageenyis wal nyaata waluma cinaadha waan ta'eef irratti yoo dubbatan rakkoo kana furuu danda'an. Keessaayyuu biyyoota saaraa gadii warra jedhan kan warri akka Keeniyaa Itoophiyaa kana keessa biyyoonni hedduun isaanii biyyoonni gara 10 ta'an rakkina infleeshinii kana qabu. Wal fakkaataadha rakkina wal fakkaataadha qabanii mee kanuma irratti sittiin deebi'a asirratti sittiin deebi'a mee rakkina biyyoonni gaanfa Afrikaa keessaaf immoo saaraa gadii kun rakkina qaala'insa jireenyaatii fi rakkina naga dhabiinsaa tasgabbii dhabiinsaa akkuma jirutti qabanii yeroo ammaan tanaa yeroo muummichi ministeeraa itti Keeniyaa fi Taanzaaniyaa daawwate ammoo yeroo biyya ollaa Itoophiyaadhaa tan taate Somaaliyaadhaa wajjin wal dhabbii keessa itti seenanii fi yeroo yaaddoo guddaa ta'aa jirutti keessaafuu jechuudha. Kun ammoo kakee Itoophiyaan barbaacha ulaa galaanaa taasisuu jalqabdee yeroo muraasa booda immoo gaafa ammajjii tokko bara 2024 bara warra faranjoota haarawaa dabre sanitti jechuudha. Somaalilaandii wajjin walii galtee sanada wal hubannaa ulaa galaanaa isii argachiisuu dandeessu tokko mallatteeffatteeti jirti. Sanada wal hubannaa san mallatteessuu isaanii hordofee ammoo Moqaadishoon garmalee mufattee hanga humnaaniin ifitti seetutti deemtee jirti. Muummichi ministeeraa yeroo muddamni siyaasaatii fi muddamni nagaa fi tasgabbii dhabiinsaa guddaan naannoo gaanfa Afrikaa kanatti uumamee jiru kanatti imalli inni gara Naayiroobitti taasise kuni ergaa akkamii biyyoolaa Itoophiyaa Somaaliyaadhaa dabarsaa biyyi gaanfoon Afrikaadhaa kun garamitti deemuu mala. Ayyee galatoomiti yeroo ammaa kana keessatti akkuma beekamu hariiroon Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru akka duraanii akka jedhamu sadarkaa jedhamu duraan baay'ee gadi bu'aat kan jiru imala muummee ministeera gara Keeniyaatti imala wajjin wal qabsiisee isin waan baay'ee kaaftanii jirtanii qabxiilee garaagaraa irratti itti walii biyyoonni kun dhimmoota irratti hojjechuu danda'an irratti waliigaltee garaagaraa keessatti kan walii galanii jiranii hojiiwwan gara fuulduratti biyyoonni kun lamaan maal irratti hojjechuu akka qaban akkasumas immoo qaala'insi jireenya biyya isaanii keessatti jiru faayidaa waloo biyyoonni kun argachuu qaban irratti waliigaltee garaagaraa mallatteessuu isaaniis isin kaastaniitti kan jirtanii akka carraa ta'ee biyyi kamiyyuu biyyoota ollaa ishee wajjin hariiroo dippiloomaasii cimaa hin qabdi taanaan biyyi sun hariiroon dinagdeen biyya sanis haala jedhamuun yookiin immoo saffisa guddaan guddachuu kan danda'u jechuudha. Waliigalteen Itoophiyaan Somaalilaandii karra galaanaa wajjin waliigaltee yookiin immoo miimoorandamii taasiste wajjin wal qabatee walgaarrifannaan Somaaliyaa fi walgaarrifannaan Soomaaliyaan Itoophiyaa irratti gochaa jirtu yeroo ammaa kana keessatti daran baay'ee guddachaa kan jirudha.
Even President Somalia dhiyeenya kana walgahii gamtaa Afrikaa irratti gaafa dhufan wantoota garaa garaati yeroo isaan kan kaasaa kan turanii gara galma keessatti akka hin seenne loltoonni yookiin immoo eegdonni mootummaa Itoophiyaa irra dhoowwanii jiranii kan jedhuun oduu sobaa garaa garaas kan isaan dubbachaa turan saganii yadatanii kana wajjin wal qabatee garuu mootummaaleen deebii itti laatee jira yeroo sana keessatti illeen tiika mataa isaanii qabatanii dhufanii jiran. Tiikni isaa kun immoo meeshaa waraanaa qabatanii kan isaan jiranii meeshaa waraanaa kana qabatanii immoo galma kana keessa seenuu hin danda'u kan jedhutu malee yeroo sanii akkan seenne waan isaan dhoowwan hin jiru. Kanumarraa ka'uun dhimmi Somaalilaandii fi waliigalteen Itoophiyaan taasisan gamtaa Afrikaa kanarratti haala jedhameen yookiin immoo biyyoonni Afrikaa hundi isaanii Itoophiyaadhaaf loogii akka loogaa jiran agarsiisa kan jiru. Egaa walgeessanis addaan kutanitti kan isaan deemanii erga addaan kutanii gara biyya isaaniitti illee erga deebi'anis egaa isaan wanta gaarii yookiin immoo hariiroo Itoophiyaa fi Somaaliyaa waan cimsu hojjechaa turre hin yaadatanan dhiyeenya kana keessatti illee sababa dogongoraa traffic management Somaaliyaa keessatti gaggeeffameen xiyyaaronni Itoophiyaa fi Qatar walitti bu'aniiti kan isaan oolanii garuu akka carraa ta'etti egaa walitti bu'iinsa sanirraa kan isaan hafaniiti kan isaan jiranii kana wajjin wal qabatee egaa Soomaaliyaan harka lafa jalaatiin waan gaarii Itoophiyaaf yaadaa hin jirtu jechuudha. Ammas aarii guddaa keessa kan isheen galtee jirtu dhimmi kun even karaa waraanaatiin akka gaggeeffamu dhimmi Somaalilaandi sun xiyyeeffannaan itti kenname biyyoonni Afrikaa hundi isaanii dhaabbileen gurguddoo idil addunyaa hundi isaanii Soomaaliyaa cinaa dhaabbatanii Itoophiyaa irratti tarkaanfiin akka fudhatamu irra jireessaan dhimmi Somaalilaandi kun birmadummaa biyya kiyyaa sarbaa jiru kan jedhu wajjin wal qabatee hanga ammaatti egaa gaarrifannaa guddaa keessa kan jirtudha Soomaaliyaan. Haa ta'uuti malee Itoophiyaan immoo akkuma seera idil addunyaatiin waan adeemaa jirtuuf dhimmi kun karaa nagaatiin akka furamuu danda'u. Dhimmi kun immoo biyyoota Afrikaa keessatti biyyuma Afrikaa kana keessatti biyyoota Afrikaatiin hayyoota Afrikaatiin gamtaa Afrikaatiin furamuu akka danda'u yeroo garaa garaa kaasuun ishee kan yaadatamu jechuudha. Keeniyaa fi Itoophiyaan gaa biyyoota ollaa hariiroo gaarii waliin qabaachaa turanii kana duras ammoo mana marii ministeerota waloodhaatu qaban jechuudha. Mana marii ministeerota waloo qaban jechuun ambaasaaddarri Itoophiyaa akka Keeniyaa jiru ambaasaadar Baacaa Dabaleedha akka ibsanitti miidiyaaleef ibsa akka kennanii turanitti mana marii waloodhaa qabna jechuun ammoo dhimma nageenyaa irratti keessaafu gaafa Itoophiyaan diinaa alaatii fi keessoodhaanis nageenyi isii balarrabu waraanni Keeniyaadha hanga dhufe Itoophiyaadha lolutti gaafa ammoo Keeniyaan alaayis taatu biyya keessa balaan isii mudatu humni ittisa yookaan humni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaadha hanga Keeniyaa lolutti waliigaltee qabna ture. Waliigalteen sun ammoo boggaa torba dura adda citeeti ture. Amma ammoo sadarkaa sanitti deebi'uudhaaf jecha hariiroo keenya ka ganamaa sanitti deebisuudhaaf jecha waliigalameeti jira kan jechuudha. Kan hordofee ammoo ajajaan humna raayyaa ittisa biyyaa waliigalaa Itaamaajoor Shumeen Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaadhaatis daawwannaa hojii ifaadhaaf Keeniyaa galanii Keeniyaadha jiru jechuudha. Hariiroon Itoophiyaa fi Keeniyaan uummatan kun tarii dhiiroo gaanfa Afrikaa kanaaf nagaa fi tasgabbii shororkeessitoota irratti tarkaanfii fudhachuu dabalatee nagaa fi tasgabbii waarawaa fiduu ni danda'a kan jiru irratti boruu mashiidhaa waa xiqqootti nu dabalatee gara qophiitti aan dabarre. Hariiroon keessaayyuu Keeniyaa fi Itoophiyaa waliin godhan biyyoota gaafa Afrikaatiif murteessaadha. Biyyoota humna jabaa qabanii biyyoota akkanuma lammoo hariiroo dippiloomaasii cimaa biyyoota lixas ta'e gara warra Yuroopiinis warra qabanidha waan ta'eef haga nama dhiibbaa guddaa qaba. Amma fakkeenyaaf yeroo Itoophiyaan waraana keessa turtetti warri lixaa kun gara Ruutootti dhangala'uuf yaadanii turan. Haa ta'uuti garuu Itoophiyaan waliigalteedhaan rakkina keessa usii uummatte san furattee yeroo deebitutti filannoo biraan qaban waan ta'eef rakkina shororkeessummaa warri Alshabaab gara Somaaleetiin godhu dabalatee Ameerikaallee dabalatee biyyoonni hedduun isaanii Itoophiyaan humna gahaa waan qabduuf ijoollee qabdi waraana qabdi biyya bal'oodhaas diinagdee waan qabduuf naannoon kun filatamaadha jechuudha. Keeniyaarra filatamtuudha Itoophiyaan. Hariiroon Itoophiyaa fi Keeniyaa kun yeroo duraatu hoggansi lamaan wal dhagganii akkanatti warri waliin dubbachuun kun waanuma duru turee jira. Yeroo bara koloniitti bara 1960mootaa keessa Nyerere Jomo Kenyaattaa fi Rastafari Mokonnin haalaan walitti dhiyaatanii waliin hojjetu turan jechuudha. Biyyoonni kun sadiin isaanii dhiibbaa uumuu danda'u gaafa Afrikaa keessatti waan ta'eef biyyootuma filatamoodha. Rakkinoota in furuu danda'u rakkina amma fakkeenyaaf Soomaaliyaan gargaarsa Itoophiyaatiin waggoottan gara
DKD lama ta'u Itoophiyaatu waraana si achitti ergi ijoollee si itti gabbaree nageessi qabachiisaa fi ture. Amma deebitee immoo nagaa Itoophiyaa biyya abbaa fi haadha sii taate nageessi booressuudhaaf yeroo Keeniyaa Somaaliyaan dhaadattutti Itoophiyaan hariiroo biyya ollaa isii akkuma rakkinni Sodaan shororkeessummaa Somaaliyaa jiru sun akka gara Keeniyaattis babal'atee rakkoon uumneef akkanuma lammoo naannoo kana tissuu keessatti waliin mari'achuun isaanii dhiibbaa guddaa fedha. Waraanni waliigaltee walii mallatteessu waliigaltee mallatteeffame keessatti baay'ee wanni irratti dubbataman keessaa tokko Itoophiyaan haala isiin handaara lammaffaa ittiin argattu irrattis muummichi ministeeraatiif pireezidaantii Wiiliyaam Saamoo'eel Ruutoon waliin mari'atanii jiru jechuudha. Kun maal agarsiisa? Itoophiyaan rakkina lafa namaa saamuu hin qabdu. Rakkina lafa namaa fudhachuu akka Somaaliyaan jettutti rakkina daangaa Somaaliyaa seentee ittiin abbummaa ittiin morkattuuf hin qabaattu jechuudha. Itoophiyaan kan isiin barbaaddu hulaa galaanaa fi handaara galaanaa qofa ta'uusaa mirkaneessa jechuudha kun. Adoo rakkina rafaa qofa qabaatte Itoophiyaan dhimmuma Somaaliilaand san irratti lafuma san irratti goddee gara Hargeysaatti qoddi turte. Amma immoo Naayiroobiittis imaltee jirti. Itoophiyaan maal barbaadaa jirti? Rakkina dinagdee isii mudateef kaffaltiiwwan doolaara biiliyoona lakkaa'amu waggaatti sababa meeshaalee alergiif alaa fudhannaatiin karra galaanaa gubbaa baachuu kanaaf handaara galaanaa gubbaa baachuu kanaaf rakkina kana furachuudhaaf qofa akka Itoophiyaan deemaa jirtu kun ragaa bal'aa ta'a jechuudha. Dabalataan immoo muummichi ministeeraatiif akkanuma lammoo dureen hoomaa waraana Itoophiyaa gara Keeniyaatti imaluun isaanii rakkinaalee nageenya naannoo kanatti jiran. Fakkeenyaaf Soomaaliyaan yoo akka jettu kana ka dhiibbaan as dhuftu taate Itoophiyaan daandiiwwan ittiin of itti ibsitu daandiiwwan dhiyoo ta'an. Keeniyaa keessa fakkeenyaaf daandiiwwan dhiyoo jiru. Ijiptii yaadatta yennaa ta'e yeroo Itoophiyaan bishaan galaana Abbayyaa guutaa jirtutti buufata waraana Sudaan keessa godhattee turte. Maaliif godhatte? Achi ka'anii as dhufanii loluurraa asuma naannoo kana loluun hin salphata waan ta'eef waan akkas akkasiitiif warri kun waliigaltee akkasii mallatteeffate jechaa hin jiru nuti. Waraanni wal dhagguunsa wal hubannaadhaaf hin fayyadaa jechuudha. Gaafa rakkinni akkasii uumame biyyi asiin Soomaaliyaan Itoophiyaa loluudhaaf an qophiidha jettutti Itoophiyaan immoo harka marattee ta'uu hin qabdu. Dippiloomaasiidha. Waraanni dippiloomaasiidha waan ta'eef dippiloomaasii naannoo kana jiru tiksudha. Muummichi ministeeraas hanga Saamoo'eel Ruutoon filamanii Saamoo'eel Ruutootu yeroo tokko buufata xiyyaara booleetiin gara Finfinneetti dhufe malee muummichi ministeeraa jedha kan hin beekan yeroo jalqabaatiif achitti imalan. Imala san keessatti garuu amma dippiloomatiin Itoophiyaas nama ogummaa waraanaa qabudha. Jeneraal Baacaa Dabaleen nama ogummaa waraanaa qabu nama dhimma nageenya gadi fageessanii hubatan waan ta'eef akkanuma lamoo Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa garasitti imaluu muummichi ministeeraa achi imaluun isaanii hariiroon Itoophiyaan Keeniyaa waliin godhattu nageenya gaafa Afrikaatiif iyyuu murteessaadha. Keeniyaa waliin. Hariiroon biyyoota lameenii akkuma waliigalatti nageenya gaanfa Afrikaatiif hedduu murteessaadha. Dabalataan immoo dhimma diinagdeetti siisii dabala. Itoophiyaaf Keeniyaan kan waliin mari'atan dhimma nageenyaa fi diinagdeeti. Diinagdee keessatti maal irratti waliin mari'atan? Jarilachuuyyuu akkuma seela jennee kaannee turre rakkoo qaala'insa jiruu hamaa qaban. Itoophiyaan baatii Disembarii fi Noovembarii 2023 keessa dabarre kana qofa keessatti qaala'insa jiruu persentii 28.3 irraa gara persentii 28.7 ol guddate keessummeessitee turte. Dabalataan immoo Keeniyaan infleeshinii reetiin isii waggoottan gara 10tiif liidii godhaa ture naannawa kana. Liidii godhaa ture infleeshinii reetiin isaanii amma immoo akkaan dabalee jira. Biyyattiin ammas gara doolaara Ameerikaa biiliyoona 63tti tilmaamamu liqaa biyyoota addunyaa ofirraa qabdi. Kana Ruutoon gaafa gara aangoo dhufanis kanaan tasgabbeessa jedhanii dhufan. Haa ta'u malee ittuma hammaataa dhufe waan ta'eef rakkinaalee kanarratti yoo waliin mari'atan rakkoon dinagdeetti furamuu danda'a. Gama Tanzaaniyaatiin ammoo muummichi ministeeraa Federii Dr. Abiyyi fi pireezidaantii Samiyaa Suluun dhimmoota ijoo ta'an dhimmoota dinagdeetii irratti kan waliin dubbatan. Dhimmoota dinagdee gaafa jennu geejjiba qilleensaa Itoophiyaan geejjiba qilleensaatiin biyyoota Afrikaa kamuyyuu hin dursiti jechuudha. Kana irratti immoo geejjiba qilleensaa irratti akkaataa itti fayyadamu irratti waliin mari'atu dhiyeessii elektirikaa Itoophiyaan humna ibsaa guddaa oomishataa ta'e jirtu. Kana irratti haala dhiyeessii Tanzaaniyaan ittiin argattu irratti kan waliin dubbatu ta'a jedhameeti miidiyaaleen kan gabaasaa jiran. Barruun The Star kan biyya keenyatti argamu immoo gabaasa isaa keessatti hogganoonni lamaan dhimmoota dinagdee fi tasgabbii naannawaata irratti waliin dubbachuu isaanii bal'inaan balballoomsee barreesseeti kan jiru jechuudha. Kun maal mul'isa? Naannawa kanatti jarri lamaan waliigaltee jabaa yoo godhatanii jedhan naannawa kanatti Soomaaliyaan akka barbaadetti yoo kaate biyyi finciltoota biyya isii keessa ka'eeyyuu ofirraa qolachuu dadhabde naannawa kanatti jeequmsa jabaa uumti humna jedhamu yaaddu akkasiin uumtu jechuudha.
Egaan Keeniyaa fi hariiroon Keeniyaadhaa fi Itoophiyaan dhiyeenya kana waliigalteen isaan godhatan kun waliigaltee seena qabeessa hariiroo ganamaa Finfinneedhaa fi Naayiroobiin qaban deebisee jechuun akka waliigalatti ni danda'ama. Kanarra achi tarkaanfatee ammoo yeroo biyyi ollaa Itoophiyaa tan Itoophiyaan oolmaa guddaa oolteefii jirtu Soomaaliyaan oolmaa kaleessaa dagachuudhaan daboo waraanaa asii hanga Kaayiroodhaa Ijipt diina seenaa Itoophiyaadhaa tan taate tan qabeenya Itoophiyaati jettee yeroo adda addaatti Itoophiyaatti gaarrinfachaa turtetti imaltee waliigaltee godhattee deebite akkasumas ammoo biyyi ollaa Itoophiyaadhaa tan yeroo dheeraadhaaf Itoophiyaa wajjin walii diddaa qabanii fi dhiyeenya kana ammoo eega muummichi ministeeraa gama aangoo dhufe hariiroo gaarii waliin uummatanii turan biyyi Keeniyaatis ammoo dhiyeenya kana mufannaa keessa seenuudhaan hanga gama Kaayiroodhaatti dureen biyyattiidha Isaayyaas Afwerqii hanga Kaayirootti deemee pirezidaantii Kaayiroo Abdul Fattah al-Siisii fi qaama garagaraatti wajjin wal argee gama Asmaratti deebi'ee galeetti jira yeroo muddamni siyaasaadha roga maraan hammaatee jiruu fi yeroo ammoo ammas Moqaadishoon dabalataan gama Turki imaluudhaan Istaanbulitti Ankaraa deemuudhaan pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan fi geggeessitoota waraanaa biyyattiitii wajjin wal arguudhaan waliigaltee ittisa waraanaa waloodhaan mallatteeffattee jirtu kanatti Itoophiyaan gama Naayiroobii Keeniyaa deemuudhaan waliigaltee hunda galeessaa fi jiddu galeessa ta'e godhachuun Itoophiyaadhaaf qofa osoo hin taane gaanfa Afrikaatiifis furmaata sanarra dabre ammoo muddama galaana diimaa irratti ka'e kan yaaddoo idil addunyaa yaaddoo daldalaa fi jiruuf jireenya hawaasa idil addunyaa ta'e kanaaf illee furmaata siyaasaadha yookaan ammoo furmaata ittisa waloodha kan raayyaa ittisa biyyaatiin adeemsifamu yookaan ammoo humna nagaa kabachisiisaadha keessatti hirmaachuunis nagaa buusuudhaaf waan guddaatu hojjetama jaameeti abdatama qabxii keenya kan itti aanutti yeroo dabarru ammoo Itoophiyaan guyyaa injifannoo Adawaadha guyyaa injifannoo asxaa biyyoota gurraachaa marate waggaa 128ffaa isiidha magaalaa Finfinnee jiddugala yookaan ammoo galma yaadannoo injifannoo Adawaadha kan dhiyeenya kana jaarrattee jirtutti kabajachaatti jirti gaa'e guyyaan kun guyyaa injifannoo Adawaadha guyyaa Itoophiyaanota yookaan guyyaa lammii Itoophiyaa guyyaa ilmaan Oromoodha guyyaa sabaa fi sablammoota biyya kanaa qofa osoo hin taane asxaa injifannoo uummata gurraachaa fajjii injifannoo uummata gurraachaa kan sadarkaa idil addunyaatti jechuun ni danda'ama guyyaan kun bifa akkamiin kabajamaa jira ammaan tana Ajjee galatamu deega guyyaa Adwaa yookiin immoo injifannoo Adwaa wajjin wal qabatee egaa marsaa 100 yookiin immoo guyyaan 128ffaan egaa guyyaa irratti magaalaa Finfinnee muuziyeemii Adwaa 00 egaa kan dhiyeenya kana keessatti eebbifame achitti egaa haala garaagaraatiin ta'iiwwan garaagaraatiin egaa achi keessatti kan gaggeeffamaa kan jiru injifannoo Adwaa wajjin wal qabatee egaa haasawni aangoonni mootummaa akkasumas immoo kantiibaa magaalaa Finfinnee muummee ministeera akkasumas aangoonni federaalaa garaagaraa haasawaa Adwaa wajjin wal qabatee haasawaa injifannoo Adwaa wajjin wal qabatee egaa haasawaa bal'aa taasisaati kan isaan kan jiranii egaa injifannoon Adwaan kun waraana Adwaa keessatti gaggeeffamedha waraanni kunis egaa Itoophiyaa fi Xaaliyaan gidduutti egaa kan taasifame ka'umsi waraana kanas egaa akkuma beekamu egaa tilaniin beektee jedheetiin yaada waliigaltee wucaalee irraa kan ka'edha waliigaltee wucaaleen kun keewwata 17 irraa kan ka'e innis egaa waliigalteen achirratti barreeffamee jiru gama warra Xaaliyaan akkasumas gama yeroo san biyya kana bulchaa kan turan bara mootii Minilik keessatti waliigalteen isaan yeroo san walii mallatteessan walii adda ture jechuudha. Waliigalteen Amaariffaa fi waliigalteen kun inni tokkommoo afaan Xaaliyaaniitiin yeroo san keessatti kan barreeffamee ture. Waliigalteen afaan Xaaliyaaniitiin barreeffame Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasii biyyoota kamiyyuu karaa Xaaliyaaniin gaggeeffachuu akka qabdu kan jedhudha. Afaan Amaariffaatiin immoo waliigalteen Itoophiyaan waliigaltee dippiloomaasii biyyoota kamiyyuu wajjinuu akka gochuu qabdu Itoophiyaan mirga akka qabdu kan jedhu lafa taa'eeti kan jiru haa ta'utu malee yeroo sana keessatti egaa namni waliigaltee san xiyyeeffannaan hubatee jiranis barreeffamni sun afaan Xaaliyaanii fi afaan Amaariffaan barreessuun garaagarummaa akka qabaatu fi wal fakkeenya akka qabaatu namni gadi fageenya xiyyeeffatee hubatee hin jiru ture garuu adeemsa keessatti bira gahameetu waliigalteen afaan Amaariffaa fi waliigalteen afaan Xaaliyaaniitiin barreeffame wal adda ture ergasii booda waliigalteen Xaaliyaanii fi Itoophiyaa gidduu ture addaan cite jechuudha ergasanii booda Xaaliyaan akkuma biyyoota Awurooppaa biyyoota Afrikaa koloniiffataa turan keessatti kaayyoon isaanii gaanfa Afrikaa kana koloniiffattee Itoophiyaa dabalatee biyyoota gaanfa Afrikaa kana keessa koloniiffachuudhaan aangoo olaanaa akka qabatu kun super power ta'uu barbaaddeeti kan jiru yeroo sanii so adeemsa lammaffaa irratti waraanaan akka dhuftudha
yeroo sana kan dhagahamaa ture. Waraanaan akka dhuftu immoo yeroo sana keessatti immoo Itoophiyaan qophiirra turte. Akkuma beekamu waraanni biyya kana keessatti 90% ol kan ta'u egaa yeroo baay'ee diinonni biyya alaatti kan dhufan karaa Tigraay yookiin immoo kaaba biyyattii irraan cabsuudhaan kan isaan seenanii. Egaa Xaaliyaan waraana isaanii hidhatanii egaa waraana kuma hedduu lakkaa'amu karaa kaaba Itoophiyaatiin waraana isaanii seensisan jechuudha. So yeroo waraana seensisan keessatti uummanni Itoophiyaa al tokkotti kan dammaqanii kaaba kibbaa gola arfaanuu al tokkotti erga dammaqanii booda hundi isaanii waan qabu kan waraana kan agaraa kan waan qaban kan eboo qabu eboo isaa qabatee hundi isaatu kan farda qabu kan miilaan kan danda'an akkuma humna isaaniitiin gara kaabaatti duulan jechuudha. Kan waamamanis kan hin waamamnes gara Aduwaatti kan isaan duulanii. Egaa warri Xaaliyaanis warri Itoophiyaa keessatti loltoonni jeneraalonni waraanaa gaggeessanis egaa kaayyoo mataa isaanii kun opereeshinii mataa isaaniitti qabatanii kan isaan deemanii akka istiraatiijikaal bakki itti filatan immoo gaara Adawaa yookiin immoo bakka gaara Soloodaa bakka jedhamutti magaalaa Adawaa cinaatti kan argamudha. Bakki waraanni kun itti gaggeeffame jechuudha. So waraanni kunis guraandhala 28 bara 1983 yookiin immoo akka warra faranjootaatti 1918 sagaltamii keessatti waraanni kun kan eegale yeroo waraana guyyaa lamaa ture waraanni sunis egaa injifannoo loltoota Itoophiyaatiin kan goolabame jechuudha. So walumaa galatti taateewwan garaa garaa achi keessatti raawwatamanii jiranii egaa waraana Adawaa keessatti gaggeeffame kana wajjin wal qabatee waraanni humni Itoophiyaan yeroo san qabattee deemtuu fi humni Xaaliyaanitiin qophaa'ee dhufu garaagarummaa guddaadha kan qabu. Warri Xaaliyaan yookiin immoo loltoonni Xaaliyaan meeshaalee waraanaa ammayyaa qabatanii kan isaan dhufanii gama Itoophiyaatiin immoo meeshaaleen waraanaaf isaaniitiin qophaa'aa deeman irra jireessaan meeshaalee waraana kan aadaatiin kan isaan deemanitti kan waraana kanaan walitti walolaa turanii kun immoo haa ta'uti malee immoo waraana kana keessatti loltoonni Itoophiyaa haala jedhamu kuma sadarkaa jedhamu ammas immoo baay'een lakkoofsi isaaniis immoo baay'ee waan ta'eef loltoonni Xaaliyaanii yeroo gabaabaa keessatti boojamanii kaawwan isaanii achitti ajjeefamanii gara Eertiraatti baqatanii lafa Itoophiyaa gadhiisanii kan ba'an jechuudha. So walumaa galatti loltoonni Xaaliyaan 7,000 ol kan ta'an yeroo sana keessatti egaa goraadee akkasumas immoo eeboo garaa garaatiin achuma keessatti kan lubbuun isaanii darbee 1,500 ol kan ta'an immoo egaa madoo kan ta'anii kaawwan isaaniis egaa kan boojamanis hin jiranii egaa yeroo gabaabaa keessatti waraanichi kan gaggeeffame yeroo dheeraa kan fudhatee miti. Kana wajjin wal qabatee egaa gama Itoophiyaatiin immoo loltoonni 4,000 hanga 5,000 kan ta'an egaa lubbuu isaanii dhabanitti kan isaan jiranii 8,000 ol kan ta'an immoo yeroo sana keessatti egaa miidhaa yookiin immoo madoof saaxilamanitti kan isaan jiran jechuudha. So waraanni kun erga goolabee erga xumuramee booda immoo seenaan Adawaa akkaataan itti faarfamaa jiru biyya kana keessatti sirrii akkan ture yookiin immoo jallifamaa akka turedha kan yaadatu yoo ta'e yeroo baay'ee Adawaan biyya kana keessatti yeroo kabajamu siidaa Minilik qofatu Finfinnee kana keessatti kan galma'e irra jireessaan biyyoonni yookiin immoo biyya kana bulchaa turan ogeessonni yookiin immoo hayyoonni seenaadha. Waa'ee Adawaa kana wajjin wal qabatee fakkeenyaaf gaazexeessitoonni garaa garaa biyyoota Itoophiyaa gaafa dhufan akkasumas immoo mariin gamtaa Afrikaadha biyya kana keessatti gaafa dhufu Itoophiyaan biyya kamiinuu akka kolonii jala akka hin galle akka biyya kamiinuu akka hin bitamne yeroo hunda ni faarfama ni dubbatama. Akkasumas immoo Adawaa irratti seenaa guddaa galmeessitee jirti. Mee waa'ee Adawaa agarsiisu mee waan Adawaa fakkeenya injifannoo Adawaa waan mul'isu kan jedhu yeroo hunda gaazexeessitoonni gaaffiin ni ka'a yeroo baay'ee immoo ni rakkatu irra jireessan yeroo wanti mul'achaa ture siidaa Minilik qofa kan isaan daawwatanii waraabanii kan deeman jechuudha. So taateen sun immoo adeemsa keessatti yeroo ammaa kana keessatti illee hanga jedhame deebiin sun argatu baatus seenaa Adawaa wajjin wal qabatee hanga ammaatti wanti faarfamaa ture sun gama murna tokkootiin even murna tokkorra darbee akka waraanni sun nama tokkoon yookiin nama dhuunfaa tokkootiin waraanni sun akka goolabamee jirutti kan gabaafamaa ture seenaanis jallifame kan barreeffamaa ture jechuudha. So waraana sana keessatti namoonni hirmaatan fakkeenyaaf 9 kan ta'an jeneraalota Oromoo jechuudha. Waraana sana keessatti kan duulan immoo biyya sabaaf sablammii 80 biyya kana keessa jiran hundi isaaniitu itti duulanii jiran jechuudha. So jaarraa 100 olii injifannoon Adawaa kun saba tokko qofaan murna tokko qofaan nama qeentee tokko qofaan waraanni sun akka injifannoodhaan gahamedha kan gabaafamaa ture kan himamaa ture jechuudha. Garuu
yeroo ammaa kana keessatti immoo wanti sun hafee fakkeenyaaf muuziyeemiin Adwaa 00 madheenya kana keessatti eebbifamee namoonni deemanii daawwachaa jiran egaa wanta miidiyaaleen akka isaan gabaasaa jiranitti wantoonni amma achi keessatti ijaaraman hundi isaanii wantoota Adwaa keessatti hojjetaman jalqabarraa hanga dhumaa taateewwan uumaman even gaara kamirraa gara gaara kamitti akka isaan darbanii turan waraanni murni waraanni xaalaan bakka kamitti akka qaban bakka kamitti akka isaan ajjeefaman kan jiru bifa dizaayinii garaagaraatiin hojjetamee taa'amee namoonni deemanii kan daawwatan jechuudha. Jeneraalonni waraana keessatti hirmaatan hundi isaanii namoonni seenaa Adwaa keessa seenaa mataa isaanii gatanii darban hundi isaanii yeroo ammaa kana keessatti lafa hojjetamee fi kan immoo galma muuziyeemii Adwaa keessatti hojjetamee kan jiruu fi ni jira jechuudha. So kana wajjin wal qabatee immoo namoonni kanaan dura seenaa Adwaa kana wajjin wal qabatee kan dhuunfaa isaanii godhatan muuziyeemiin haaraan kun ijaaramuu isaanis daran kan isaan aarseen jira kan isaan egaa akka hin hojjetamnes kanaan dura dhiibbaa guddaa taasisaa turuun isaaniis egaa ni yaadatama. Haa ta'uti malee muuziyeemiin Adwaa kana wajjin wal qabatee wantoota Adwaa keessatti raawwatamaa turan seenaawwan Adwaa keessatti namoonni Adwaa sana keessatti jeneraalonni Adwaa sana keessatti namoota lubbuu isaanii Adwaa sana keessatti lubbuu isaanii dhaban hunda galeessa gochuudhaan Itoophiyaa biyyoota Afrikaa keessaa kolonii jala akka hin galle waan isaan taasisanii fi so seenaan isaanii sun immoo akka lafa hin banneef yookiin immoo dhaloonni dhufulleen seenaa isaanii akka faarfataa deemuuf seenaa isaanii irraa akka barataa deemuuf kan jedhuun muuziyeemii Adwaa keessatti egaa siidaan isaanii hunda isaaniitiifuu ijaarame yeroo ammaa kana keessatti illee daawwatamaa kan jiru jechuudha. Egaan siidaan yookaan ammoo yaadannoon injifannoo Adwaadha kan ammaan tana ijaarame magaalaa Finfinneetti qaama garaagaraatiin daawwatamu irratti argamu. Seenessa qeenxee kana dura biyya kana keessatti dhaloonni barachaa ture kan biyyoota Afrikaa garaagaraatii fi addunyaatiifis qoodamaa ture gara seenessa walotti jijjiiruudhaan tokkummaa biyyoolessaatiif gama itti fayyadamuutiin gahee guddaadha qaba ijaameeti jira ga'ee yeroo adda addattis gama miidiyaalee mootummaatii fi miti mootummaatiin akkasumas ammoo gara hayyoota seenaatii fi namoota siyaasaa biyyattii geggeessaa jiraniiti biyyattii geggeessuu irratti argamaniitiinis ammoo seenessa waloo yookaan ammoo tokkummaa biyyoolessaa ka fiduu danda'u injifannoo Adwaadha kana qofa jaameeti itti amanama. Boruun kanarratti qabxii 2-3 nu jettee gara yeroon xumuramutti deemaa waan jiruuf sagantaa keenya kanumaan goolabna jechuudha. Okay, yaada bal'aa kaastanii jirtanii waa'ee injifannoo Adwaa irratti injifannoon Adwaa kasaboo sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaati. Haa ta'utii garuu namni isaanirraa fudhatee adda hin taane sababni sablammootumti Itoophiyaa injifannoo san akka kasaanitti rukutee hin goone. Waraana san garuu waloo naqanii lolan. Yeroo waraanni sun geggeeffamutti Girmaan asii badhinnaan kaasee ture. Yeroo rakkinni cimaan walitti bu'iinsaa fi hooggansi Minilik yaaddoo keessa galee riviivaaliin garaagaraa yeroo itti turettidha. Hooggansa Minilik yeroo itti mormamaa ture. Oromiyaa keessatti bakka hedduutti akka hooggansi sun fudhataman argannee fi isaan lolaa turan qabsaa'ota itti qabsaa turan akkanumallee immoo Kafaa keessatti akkasuma Waliittatti akkasuma warri lafa bulchan hedduun isaanii isaanis isaatitti lolaa turanidha. Lammaffaan immoo isaatti abbumti Jifaarii isaan ittiin amanne gubbaa ture jechuudha. Dhiibbaa guddaa akka qaban mootiin Minilikiyyuu yeroo sanitti ciminnaatti akka fudhatamuuf maletti warruma deebi'ee lolaa jiran warruma humnaan qabachuuf itti deemaa ture isaan gargaaramee waamicha godhee biyyaaf dulchisee injifannoon sun galma. Injifannoon sun injifannoo tokkummaan galma. Haa ta'utti garuu eega injifatanii galaniin duuba saboonni sablammootii fi uummattoonni Itoophiyaa saba tokko qofaaf dhiisan. Saba dursee warra alaa dhufan kanaan wal dhagguu barateetti dhiisanii jarri sun immoo akkaataa isaaniif toluuf nama isaanii tolutti galmeessanii dhiisan. Dhumarra garuu ilti baddulle addeen ilaa hin baddu akkuma jedhamu barreessitoonni seenaa yennaa dubbisanii ka'an seenaan yeroo isaan barreeffame sun sirrii ta'uu dhiisuu isaatii fi dhaadannoon adatamaa tures kan saba tokkoo ta'uu isaa akkanumallee immoo simbooliiwwan garaagaraa kan saba tokkoo ta'uu isaanii fi nama tokko qofa irratti xiyyeeffachuun isaa sirriin akkan turre eega baratameen duuba yeroo dheeraaf yaalii godhamaa tureen duuba jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame hordofee kan bara 2000 yeroo marsaa 125ffaa kabajamurraa kaasee injifannoon kun injifannoo waloo ta'uusaa ispeeshaalii injifannoon Adwaa kanarratti seeraan kan yaadataman artist Hacaaluu Hundeessaa akkaataa injifannoon kun kan Oromoo ta'uu ittiin mirkaneessu hedduu ragaawwan garaagaraa qabatee ba'ee as Addabaabayii Masqalaa kanatti sirbee walalootti barreessee injifannoon kun kan kenna gaafa nuti injifannoo kana deemnee lollu jarri hedduun isaanii paastaaf daabboodhaan gowwoomanii biyya
kana dabarsanii kennaa turani. Nuti garuu fardeen tuulamaa asii ka'anii injifannoo jabaa galmeessanii dhufanii. Injifannoon kun kiyya abboota kiyyattuu fidee akkasitti qabachuu qabna jedhanii artista Haacaaluu Hundeessaa Oromoo hubachiisan eegasanidha. Oromoon hundi namaa wal gula kan isaaf galuu eegalee jechuudha. Achiin duuba injifannoon kun amma injifannoo woloo akka ta'etti kabajamuuf deema. Inni 128ffaan kun immoo kanaan durarra bal'atee kabajama. Muuziyeemiin Adwaa 00 magaalaa Finfinneetti birbisa goorootti ijaarame sun immoo muuziyeemii barnoota guddaa kennuu fi warra seenaa tokko meetaa turan san kan dallansiisu ture. Muuziyeemii san keessatti wanni saba hundumaa ibsuu danda'u injifattoota seenaa sanii warra ta'an warra seenaa san galmeessan galmeessota seenaa sanii warra ibsuu danda'an achi keessatti kaa'amanii jiru. Bal'inaan immoo hanga ammaatti miidiyaaleef kan inni ifa godhamee ture. Ammaaf immoo qaamaan banamee saaqamee muuziyeemiin sun guyyaa injifannoo isaatti bal'inaan kan ilaalamu ta'a. Achirraa kanaaf immoo odeeffannoowwan gabaaboo qabadhee jiruun qaba kan waa'ee Adwaa kana jennee keessaa baane dhimmoota himannaa caffee fi caffeen Oromiyaa akkanuma lammoo manni maree naannoo Amaaraa akkanuma lammoo manni maree magaalaa Finfinnee hogganoota isaanii sadi torbee tokko keessatti mirga himatamuu dhiisuu isaarraan irraa kaasanii jiranii warri kun kanaan dura adoo mirgi himatamuu dhiisuu isaanii irraan ka'in kan isaan hidhaman jechuudha to'annoo seera jala oolanii haa ta'uuti garuu caffeen Oromiyaa walgahii isaa idilee jaffaa walgaheen mirga himatamuu dhiisuu obbo Taayyee Danda'a deetaa ministeera nageenya duraaniif akkanuma lammoo miseensa caffee Oromiyaa kan isaan irraa kaasaniiti kan isaan jiranii adoo irraan kafamiin hidhamanii turanii amma lammoo manni maree naannoo Amaaraa obbo Yohaannis Boyyaaloo irraa mirga himatamuu dhiisuu isaarraa fonqolcheeti kan jiru dabalataan immoo manni maree magaalaa Finfinnee mirga himatamuu dhiisuu Dr. Kaasayee irraa kaasanii jiran. Wanni kun maaliif odeeffannoo akka odeeffannootti kaase kanaan dura yeroo isaan to'atamanitti miidiyaaleen warra Habashaa yuutuubiroota dabalatee jarri Itoophiyaa hoogganaa jiran kun heeruma ofii isaaniitii barreeffatanii hoogganamaan jiranii. Mirga himatamuu dhiisuu miseensota mana maree akkanuma lammoo warra aangawoota gurguddoo kana adoo seeraan barreeffamee isaan akka mirgatti lafaa qabanii irra darkaanfatanii adoo walgahii tokko yaamanii guyyaa tokkotti kaasuu danda'anii utuun kaasiin himata irratti mana murtii to'annoo seera jala oolcha jedhanii kaasaa turan. Haa ta'utti garuu manni maree sadan sanaatiyyuu amma eega isaan to'atamaniin duuba dhimmi isaan irratti to'ataman tarii dhimma muddamsiisaa ta'uu danda'a. Yeroo sanitti caffeen kun yookiin immoo manni maree sadan kun yeroo tokkotti walgahee himatamuu dhiisuu isaanii irraa kaasuuf yeroo fudhachuu danda'a. Yeroo san to'atamanii turanii amma immoo mirgi himatamuu dhiisuu isaanii irraa buqqa'ee jira. Dabalataan immoo koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa torbee kana baaseen naannoo Gambeellaatti walitti bu'iinsa namoota dhuunfaa gara sabaatti jijjiirameen waggaa tokko bara 2015 kaasa 16 namoonni gara 138 ta'an lubbuun dabaranii jiran. Lannoon lubbuun itti namitti dabare kun immoo naannoowwan akka aanaa Itaag magaalaa Gambeellaa fi aanaa Gambeellaa akkanumallee Guugi keessatti lubbuun namoota nagaa namoonni walitti ba'uudhaan galaafatanii dabaranii jiranii. Isaan keessaa 113 kan biraallee madaanii jiru. Dabalataan baqattoonni Sudaanis warra du'an kana keessatti akka argaman warra Sudaan irraa baqatan naannoo kanatti akka argamanii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo baqattoonni gara 380 ta'an Itoophiyaa gara naannoo Gambeellaatiin galanii naannoo san buufatanii akka jiran ibsee ture. Kallattumaan gara ammoo balaawwan tiraafikaa biyya kana keessatti garmalee lubbuu namaa nyaataa jiruu fi adeemsa tiraafikaa jiruun ammoo biyyi lakkoofsa namaa dhukkubsatee gara fuula rabbii deemuun kan duutirra balaa tiraafikaatiin namni du'u Itoophiyaa keessatti baay'atee jira. Yeroo qabnu wajjin deemuuf dhimma kanarratti girmaan waan qopheeffate nu dhiyeesse kanumaan goolabna jechuu qophii keenya ta'uu guyyaarra. Hayyee galatoomuu diiga yeroo ammaa kana keessatti rakkoon balaa tiraafikaa biyya kana kaaf lammiilee biyya kanaaf yaaddoo guddaa ta'e kan jiru egaa guyyaadha gara guyyaatti namoonni balaa tiraafikaatiin lubbuu isaanii dhaban egaa baay'ee daran guddachaati kan jiru. Namoonni akkuma banitti hafaa jiranii namoonni mana hojiidhaaf immoo dhimma maatii isaaniitiif namni jiraachuu jecha walii gadi ni fiiga. Kanaaf egaa maatii isaanii yookiin immoo ijoollee isaanii jecha gaafa hojiidhaaf bahanitti akka carraa ta'etti hireensa balaa tiraafikaa kanaan egaa carroomteeti egaa lubbuun isaanii darbaati kan jiru egaa kan nama ajaa'ibsu keessa yookiin wanti nama gaddisu keessa guyyaa tokko keessatti fakkeenyaaf yeroo koronaan jiru keessatti isaan ol dhibee koronaatiin ol ta'ee jira yeroo ammaa kana keessatti balaan tiraafikaa jechuudha. Guyyaa tokko keessatti fakkeenyaaf balaan tiraafikaa guyyaa sanbata xiqqaa namoonni 24 lubbuu isaanii dhabaniiti kan isaan jiran jechuudha. Ganama rakkoo balaa tiraafikaa kana wajjin wal qabatee naannoo yookiin immoo godina Guraagee keessatti namoonni 6 lubbuun isaanii darbe kana gabaasa osoo qophaa'aa jirru immoo
sa'aatii muraasa keessatti immoo naannoo hawaasaa yookiin immoo magaalaa hawaasaa keessatti Arbaa Mincirraa gara hawaasaatti ogeessonni fayyaadha. Ogeessonni fayyaa garee kubbaa miilaa taphachuudhaaf yeroo isaan deebi'an namoonni 8 deebi'an jechuudha. Yeroo ammas immoo yeroo gabaabaa keessatti immoo asuma naannoo Bishooftuu magaalaa Dukam keessatti balaa tiraafikaatiin namoonni 7 du'an jechuudha. So walumaa galatti guyyaa sa'aatii 24 keessatti namoonni lubbuu kana dhaban namoota 24 jechuudha. Eegasiyasis immoo namoonni balaa tiraafikaa kanatti kan du'anis ni jirani. Dabalataanis guyyaa kaleessaas egaa balaa tiraafikaatiin naannoo sulultaatti illee egaa lubbuun nama tokko darbeeti kan jiru. Kana wajjin wal qabatee kominikeeshinii mootummaa federaalaadha. Dhimma balaa tiraafikaa kana wajjin wal qabatee gadheenya kana keessatti ibsa laataniiti kan isaan jirani. Baatiiwwan jaan bara 2016 darban kana keessatti rakkoo yookiin immoo balaa tiraafikaatiin namoonni 1358 kan ta'an lubbuu isaanii dhabanii akka isaan jiran egaa himaniiti kan isaan jiranii 2672 kan ta'an egaa balaa qaamaa cimaaf saaxilamaniiti jiranii walumaa galatti baatiiwwan jaa kana keessatti qabeenya yookiin immoo konkolaataa kanaan balaa tiraafikaa kana wajjin wal qabatee qabeenya irratti miidhaan qaqqabee gara maallaqatti gaafa geeddaramu gara maallaqa birrii Itoophiyaatti biiliyoona 1.9 kan ta'u egaa dhabameeti kan jiru. Rakkoon balaa tiraafikaa kun gariin isaaniis egaa qoratamaati kan jiranii irra jireessaan immoo kan qorataman dhibbeentaa 20 ol kan ta'an rakkoo gahumsa dhabuu konkolaachistotaati. Rakkoon gahumsa konkolaachistotaa kana wajjin wal qabatee immoo qabxiileen hedduun ni ka'anii namoonni baay'een isaanis maallaqaan hayyama konkolaachisummaa kan fudhatanii leenjii yookiin immoo qormaata osoo hin qoramin gara hojii konkolaachisummaatti seenuudhaan balaawwan akka kanaatiif akka isaan saaxilan yookiin immoo akka saaxilaman isaan taasiseeti jira. Aaradawwan garaagaraa dhugaatii dhuguun akkasumas immoo hirriba gahaa argachuu dhabuun egaa rakkoo kanaaf yookiin immoo balaa tiraafikaa kanaaf isaan ijoo kan isaan ta'aniiti kan jiran jechuudha. 80 kan ta'an dhibbeentaa 80 kan ta'an immoo irra jireessaan garuu rakkoo konkolaachisaati yookiin immoo rakkoo konkolaataan sun qabu irraa kan ka'uudhaan walitti yookiin immoo konkolaataa hojjan akkasumas immoo daandiirraa maquun balaa kanaaf akka saaxilaman balaa kanaaf immoo lubbuun namaas akka darbu taa'aa akka jirudha kan himamaati jiru. Kan bara 2015 wajjin immoo gaafa wal bira qabamee gaafa ilaalu rakkoon yookiin immoo garaagarummaa guddaatu qaba jechuun garaagarummaa guddaan ni jira. Garuu dhiibbaan yookiin immoo balaan kun bara kana keessatti daran hammaataa akka jirudha. Lakkoofsni lubbuu kanaan fakkeenya balaa kanaan darban 1358 kan isin jedhe kun amma namoota sa'aatii 24 keessatti lubbuu isaanii dhaban namoota 24 osoo hin dabalatin jechuudha. So walumaa galatti yeroo ammaa kana keessatti dhibee qaala'insi jireenyaa kana wajjin wal qabatee gaagama siyaasa biyyattii kana wajjin wal qabatee balaan tiraafikaa biyya kana keessatti yaaddoo guddaa ta'eeti kan jiru. Kanaaf mootummaa sakatta'insa guddaa taasisuu qaba. Dhaabbilee hayyama konkolaachisummaa sadarkaa mootummaattis ta'ee sadarkaa dhuunfaatti kennan irratti sakatta'insa guddaa taasisuun hojimaata isaanii sirriitti gadi fageenyaan xiyyeeffannoo keessaan sakattee hojjetuun lubbuu namaa balaa tiraafikaatiin akka hin darbine gocha akka qabu gamanumaan dhaamsa dabarsuu barbaanna jechuudha. Galatoomii gaa'ii qacceessa miidiyaa guyyaa irraatiif isin dhiyeessaa turre egaa hordoftoota keenya kanumaan raawwanneeti jira. Qacceessa miidiyaa kan isin biraan gahaa ture Girmaa Guddisaa Boruu Mashiitii fi Anudii Muusaati. Gama ogummaa kaameraatiin ammoo Lammii Salamoon Barnaabaa Sambisaatiin wajjin ture. Sagantaalee fi qophiilee waliif TV kaafanitti oofuu yeroo gaarii qabadha.